Oduu gaddaa daa'ima maatiin maaloo nu barbaadaa jedhanii iyyataa turan yookaan immoo FB irra torbee lamaan kana keessa FB irra namoonni hedduun sheer godhanii akka qabamuuf waywaachaa turan har'a ajjeefamuun isaa dhagahame. Torbee lama dura namni Izzaddiin Kamaal jedhamu Arsii lixaa naannoo Dudulaa maatii jalaa daa'ima waggaa 2 Faa'iz jedhamu butuudhaan erga deemee booda qarshii 100,000 akkaawuntii kiyyatti yoonaa hin galchitan ta'e daa'ima kana hin argattan nin ajjeesa jechuun akka doorsisaa turee fi namoonni hedduun Facebook irratti illee akka maxxansa kana sheer gochaa turanii fi akka daa'imni kun argamuuf namoonni beekamoon hedduun kanneen akka Masarat Dhaabaa tumsaa akka turanii fi irra deddeebiidhaan sheer godhanii akka daa'imni kun lubbuu ooluuf yaalaa turan ta'us har'a guyyaa har'aa yookaan immoo guyyaa kibxata naannoo sa'aatii 6 irratti daa'imni kun lubbuun isaa dhabamu yookaan ajjeefamuu fi mucichi Izzaddiin Kamaal jedhamu kun ajjeesuudhaan harka poolisootatti kennachuu poolisiin naannoo eeranii jiranii. Anaan kichuu koo ol guddataa koo dhala koo rabbiin jannata si haa qananiisu. Namichi daa'ima kana ajjeese kun daa'imaaf abbeeraa ta'aaf maali garuu bara akkamii keessa jira? Bara ibsuufillee nama jibbisiisu. Bara namni maallaqaa hidhee ol nyaatu maallaqa daa'imni kun lubbuun daa'ima kanaa kan itti dhabame qarshii maallaqa xiqqoo yookaan qarshii 100,000 jecha isa irrattuu namni fagoo osoo isa ajjeesaa ta'u nama dhiyoo abbeeraa jechuun yookaan eessuma jechuun qixuma abbaatti ilaalama. Speeshaalii immoo gara Arsiitti eessuma jechuun kabajaa guddaa fi abbaa ol bakka guddaa qaba. Kanaani kan daa'imni kun nyaatame. Nama dhiba. Garaan nu gubate kichuu koo. Qaamni poolisiis maaf iyyata kanaaf gurra kennuu dide. Kana jechuun daa'imni kun torbaan lamaaf namoonni garaagaraa namoonni bebbeekamoon sheer gochuu fi akka daa'imni kun hatamee maatiinis haadhaaf abbaan daa'ima kiyya nuu soqaa jechuudhaan poolisittis ibsachuu fi akka iyyataa turan dhagayaa ture. FB irrattis argaa ture. Garuu maaliif poolisiin hanganuma hunda humna hin qabne moo maaliif daa'imni kun lubbuun daa'ima kanaa baraaramuu dadhabe? Namichi ajjeesee kun wal dhabdee abbaa daa'ima wajjin sababa qabuuf daa'ima kana yookaan kichuu kana galaafate. Dhiirri silaa akkuma dhiiratti yoo lolu yoo mul'atu tola. Cubbuu balleessaa abbaatiif ilmuun aarsaa kafaluun dhaabbachuu qaba. Kichuun waa tokko hin beekne sababa abbaa isaatiif yookaan immoo namtichi kichuu kana nyaate sababa abbaa wajjin wal dhabdee qabuuf jecha kichuu kana galaafate. Kun dhaabbachuu qaba. Ilmoo koo, dhala koo, dhiiga koo, qulqulluu koo, cubbuu kee malee wareegamte nagaadhaan boqadhu. Har'a daqiiqaa muraasa dura bakka itti ajjeese awwaale poolisiin reeffa baasuun mirkaneeffadheen jira jechuun gabaase. Waaqni abbaa dhugaa wajjin haa ta'u. Dhugaan namoota dhaloota fi saba haa iyyitu. Dhiigni dhaloota gamaa hundaan dhangala'u gahe jedhee rabbi nurraa haa dhaabu. Har'a ji'a 9 haadha ji'a 9 garatti baattee har'a boru ija keessa laalaa boruuf abdataa waliin kufaa baatee herkoof abdiin eegaa turte. Rabbiin jajjabina haa kennuuf. Ilmoo guddatee garaa si qabbaneessu rabbi akkasiif kennu si kadha. Rabbi ilmoo garaa si qabbaneessu si haa bakka buusu. Manguddoon ollaa firri fi biyyi jaarsi biyyaa akka aadaa biyyaatti maatii san fala itti barbaadaa bira dhaabbadhaa jajjabeessaa. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu garaa nama nyaata. Nagaan boqadhu sabiyyii koo. Kichuu garaan qulqulluu dubbatee nama hin geessu yakka hamaas hin qabdu maaf lubbuu kee balleessu.
hamaa hin yaaddu silaa lubbuu kee maaf balleessa abbaa keef haadha keerraa maaliif si fageessa kichuu koo afaan dammaa kichuu koo yaa garraamii qaaraa ilaaluun maatiin kee adaraa nagaa keetti dhaami hireen kee du'a goolabamus mirga abbaa haa boqatu mootummaa waaqas dhaali lubbuun kee haa jannatu dhumarrattis maatii isaa guutuu haadhaaf abbaa firoottanii fi biyya ollaa hundaaf jajjabina hawwina rabbiin jannataan si haa qananiisu kichuu koo nagaan boqadhu. Dhaamsi ani nuti uummata keenya fi mootummaadhaafis dhumarratti qabnu namtichi yakka hamaa fi gara jabeenyummaa kana dalagee akka uummata fuulduratti hidhamu osoo hin taane sireeffamu osoo hin taane fannisamee murteen du'aa irratti raawwatamu jedha. Maaliif namni kanarraa baratee yoo gocha akkanaa irraa of qusate malee gochi akkanaa kun babal'ataa deema. Kanaaf akka irraa baratamuuf fannisamuu yookaan immoo bakka uummanni baay'inaan itti bahee jirutti xiyyiitiidhaan yookaan shugguxiidhaan dhahamee ajjeefamuu qaba jedha. Kanumaan dhaama.